Ashama ilmaan Oromoo kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube holqaa barnoota guyyaa irraa kana barnoota miidhagaa fi adda ta'e tokkoon isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Gaafii namoota hedduu ni ta'a jeetii jaada akkamitti footoo teenya bifa bareedaa fi bifa ajaa'ibaatiin edit godhanna kan juun isiniif qabadhee dhufe bifa professional ta'e jechuudha. Akka stuudiyootti hojjetamutti kan isiniif tolchu quality bareedaadhaan jechuudha. Appii ajaa'ibaa tokkoon isiniin qabadhe. Appiin kunis kunnootii isa kana fakkaataa jechuudha. Mee appii kana akkamitti akka buufattanii fi akkamitti akka banattan akkamitti akka itti fayyadamtaniin isiniin garsiisa. Hamma dhuma viidiyoo kiyyaana waliin turaan affeerraa kiyya. Osoo gama hojii keenyaan deemanii duratti namoonni chaanala kiyyaaf haarawaa taatan jechuudha. Holqa barnootaa isa jedhu kana mallattoo diimtuu kana tuquudhaan subscribe godha. Itti aansuudhaan mallattoo beelaayikanii maddiitti argamtu kana tuquudhaan ol irra kaa'adha. Sababni isaatis viidiyoon kiyya akka salphatti isin dhaqqabuudhaaf jechuudha. Eegaa mee appii kana eessaa buufanna kan jiru jalqaba irratti jechuudha. Appii kana dhuftanii chaanala kiyya jala jechuudha. Viidiyoo amma dhageeffachaa jirtan kana jala dhufuudhaan kunnootii yeroo hedduu akkaataa itti restore godhan bifa yeroo hedduu viidiyoo kee jala yeroo dhuftanitti kunnoo mallattoo barreeffamaa isa kanarraa al tokkoof ni tuutan. Ergas booda kunnooti appii as tuqaa Bufadha isa jiru kana liinkii kanarratti al tokkoof ni tuutan jechuudha. Viidiyoo amma dhageeffachaa jirtan kana jala tuquudhaan irratti ni tuutan. Salphumatti YouTube keenya holqa barnoota baradhu.com kan juutti isin geessaa jechuudha. Websaayitii kiyyarra erga dhuftanii booda kunnooti how to download and create how to use kan jiru isa kana ila kana gaddeemuudhaan kunnooti karaa salphaan akka stuudiyootti kan jiru kana ila gaddeemuudhaan kunnooti mallattoo download isa kanarra ni tuuxanii jechuudha. Yeroo tuuxanii salphumatti kunnooti akkanatti isiniif baasa jechuudha. An buufadheetiin jira isin buufadhaadha jechuudha. Mee amma erga buufannee akkamitti create godhannaa kan jiru isin garsiisa. Akka itti buufattan isin garsiiseetiin jira jechuudha. Kunnooti isarratti al tokkoof ni tuunaa jechuudha. Appiin kun salphatti xiqqoo ishii obsuudhaan akkanatti nuuf baasa. Kunnooti akkana quba keenyaan daddabarsuudhaan akkanatti gama kanaa isin geessa. Achi booda bakki isin hubachuu qabdan iddoo kanarratti jechuudha. Bakki isin dogonqoruu hin qabne saayin hin godhina jechuudha. Saayin hin godhina. Wanni isin godhuu qabdan kunnooti Google kan jiru isa kana irra ni tuuxan. Google kan jiru isa kanarra kunnooti isa kanarra ni tuuxanii jechuudha. Erga tuuxanii akkanatti dukkaneessee isiniif baasa. Imeelii isin qabdan kan imeelii isin qabdan hunda akkanatti isiniif gattarreessaa jechuudha. Achi booda kunnootiin imeelii tokko ni seentanii an imeelii tokko filadheetiin jira. Imeelii keessan irratti ni tuutan jechuudha. Osoo waan akka hin dararamin paaswoordii adda addaa osoo isin hin gaafatin bifa salphaadhaan akkaataa itti banattaniin isin garsiisaa jira gaa. Achi booda inni ofiisaatiin isiniif baasa kunoo akkana koontinuu jee isiniif baasa. Koontinuu kan jiru kanarratti ni tuutanii jechuudha. Xiqqoo obsuudhaan appiin kun waaw nuuf banameeti jira jechuudha. Amma gaa maal godhuu qabna erga inni nuuf baname jechuudha. An mee footoo takkaan bifa bareedaadhaan edit godhee isin garsiisa. Footoo asirratti argaa jirtan kana keessa ni dhufa. Erga iddoo all footoo kan jiru kanarratti ni tuutan. Warri ammoo footoo itti ida'uu barbaadan kunnooti iddoo kanarra tuquudhaan footoo keessan isin fida. Amma iddoo kanarra tuquudhaan kunnoo footoo san argadheetiin jira jechuudha. Amma bifa itti tolchan na waliin ilaalaa jechuudha. Kunnooti iddoo isa kanarra ni tuuxanii light kan jiru kanarra tuquudhaan kunnooti ammaan tana kanatti irraa hir'isuu fi guddisuu nu fayyada. Ammaan tana bifa salphaadhaan kunnooti color iddoo jiru kanarra ni tuunaa jechuudha. Achi booda kunnooti isa gubbaarraa kana qabnee kanatti harkaan akkanatti achi harkifnaa jechuudha. Achi booda akkanatti nuuf baasa. Achi booda gaa kunnooti iddoo mix iddoo jiru kana irratti ni tuunaa jechuudha. Achi booda kunnooti isa kanarra ni geessina jechuudha. Isa kanarra jira isa kanarra ni tuuxanii jechuudha. As isin fidaa. Achi booda isa saturation kan jiru kana qabdanii gama dhumaa achi ni galchitanii jechuudha.
achi booda ammallee isa kanarratti ni deebistan. Isa kanarratti tuquudhaan ammallee kana isuma jidduu kana qabdanii achi ni galchan. Footeen keenya waaw nuuf bareedaati jira jechuudha. Achi booda iddoo kana ni tuuxan ammallee kanaas akkasumatti irraa fixxumurtan. Dhiqqoo kanatti irraa ni deebistanii achi booda gaa kunnootii iddoo kana dhuftanii asis akkasumatti irraa xumurtanii iddoo kana dhufuudhaan ammallee akkanumatti kanaas akkasumatti kanaas isa dhumaatis akkasumatti waaw dangootanii keessaanii baatan jechuudha. Waaw appiin kun gaa appii ajaa'ibaati, professional akka ajaa'ibaatti nuuf tolcha jechuudha. Gaa waaw wallaa hedduuta kanatti bareeda jechuudha. Karaa salphaadhaan akkaataa photo itti tolfattan isin garsiisan jira. Waa'ee appii kanaa gadi fageenyaan isin garsiisa jechuudha. Mee amma akkamitti save godhanna kan juun isin garsiisa. Kunnootii iddoo gubbaarraa iddoo share kana iddoo kana irratti al tokkoof ni tuuxanii jechuudha. Iddoo kanarratti erga tuuxanii save to device kan juu kanarratti al tokkoof ni tuuxanii achi booda save nuuf ta'eeti jira. Okay jechuudha. Mee footoo tana yoon isin garsiise galaarii tiyya keessa dhaqee kunnootii gaafoota akka ajaa'ibaa naa tolchatan jira. Egaa daawwattoota kiyya kabajamoo guyyaa irraa kana barnoota bareedaa akka irraa baratan abdii guddaan isin irraa qaba. Torbaan dhufu amma viidiyoo biraatiin walitti deemuutti isin jaalala isin kabaju. Yoo yaadni viidiyoo kana chaanala kanaa isinitti tole chaanala kana sabscribe gochuudhaan viidiyoo keenya like godhaa. Galatuma bye.